keessatti wal argine naannoo Oromiyaadhaan ala jechuudha. Dura eessarraa achi dhaqxe akkamitti dhaqxe? Ani jechuun amma ogummaa fayyaatiin achitti ramadamee tanaan achi deeme sababa hojiitiin jechuudha. Dhaloonni kiyya godina Baaleeti. Godina Baalee aanaa Gaasaraa bakka jedhamudha. Jaaladhees nan beeka. Garuu dubartiin akka laphee kiyyaatti of keessaa jaaladhe dubartii tokko qofa jechuudha. Isiinis immoo erguman gara hojiitti seenee akkuma tasaa wal barreellee sababuma Oromummaatiin wal barre naannoo san ijoolleen Oromoo baay'inaan waan hin jirreef achitti wal baruu dandeenya jechuudha. Egaa wal bartanii booda maal waliin jettanii san booda maaltu ta'aa deeme? Akkitti wal baruu dandeenye achuma magaalaa naannoo Sumaalee magaalaa Goodee bakka jedhamutti naannoo sanirraa gara kiiloomeetira 50 fagaadhee dalagaayyuu yeroo kana afaan Oromiffaa yeroo naasa'u dhuftee na bira teessee akkam nagaadhaa eessaa dhufte jettee afaan mi'aaftee akka sirriitti bakka nama rarfattee na dubbiftee dhaloonni kiyya Baalee ta'uu fi ani afaan Baalee dubbachuu kiyya na argitee walaa barru naan jettee anaan wal bartee dhawaatuma keessa akkuma wal barreen immoo walitti dhudhufaa hin deemne walitti dhudhufnee baatii 7 akkana booda gaafii jaalalaa nan dhiyeessee fi isiinis immoo jechuun akkana jaalatuun beekuyyuu garuu hiriyaan qabanaan jettee waan natti maa turteef anis immoo dirqisiisee hin gaafanne tureyyuu garuu dhawaata keessa jaalala isii keessatti seenee baafadhee itti dubbachuu nan dadhabeen tureyyuu. San booda akkamittiin baastee itti himtee akkamitti wal amantanii wal jaallattarre? Barumsa isii aga fixxuttuyyuu ittiin himneen turreyyuu barumsa waggaa 2ffaa osoo barachaa jirtuun isiin gaafadheeyyuu kolleejjii jechuudha. Osoo achi isa barachaa jirtu nan gaafadhee gaafannaan hiriyaan qabanaan jettee waan turteef ergasii immoo ani na dhukkubee gara magaalaa Goodee keessatti yeroo baay'ee achi tureyyuu. Ergasii itti deddeebi'ee bilbilillee gadhiifamee neetworkiin illee hin jiru tureyyuu bakka san neetworkiin erga gadhiifamee booda sin jaalladhaa akkam na goota jedhee tanan gaafadhe gaafannaan deebii naa kennuu hin dandeenye dhukkubichi immoo natti cimnaan dhumarratti bakka sin jaalladhaa rakkoon hin jiru yoo naachi waliin turanaan jettee. Sababuma ishiitii kan dhukkubsatteeti. Jaalalli hin beekan isii arginaan nam fayyee jechuu hin danda'amu. Gara mana yaalaa deemee namoonni naannoo san jiran. Mucaan kun du'ee jira hin du'a jedhanii warroonni eegan marti ergasii buufata xiyyaaraa Goodeerraa ka'ee amma buufata xiyyaaraa Jijjigaa seenee yeroon fuula ishee argu bakka nan fayye jechuu hin danda'ama nagaa'u dhukkubbiin duraan dhukkuburra daran natti xiqqaachaa dhufe ergasii jechuun amala isiillee hin beeku keessa isiillee hin beeku eenyummaa isiillee sirriitti gadi fageenya waan hin beeyneef kan walitti dhufuu dandeenya sababa Oromummaatiin walitti dhufne aniif isin jechuudha. Ergasii na fuutee gara mana bakka ciisichaa na geessitee ergasii waan nyaatan hundumaa naa fiddee achitti na yaaltee aga mana yaalaa na geessitee jaalala naaf qabdullee jechuun daran bakka cimsitee imimmaan hin boochee yeroo ani buufata xiyyaaraatirraa yeroon ani gara isii deemu imimmaan dhugaan jedha ijarra gadi akka roobatti gadi roobaan natti deemte anillee na jaalachuu ishii sanirratti bakka hubadhe jechuudha. Shalalana gabe adi yesitati kotu me nagartari Garam deemtan kaasan booda? Gara mana ciisichaa na fuutee deemte ergasii dhukkubichillee daran natti xiqqoo natti ciccimnaan bilbila isii hundaayyuu wanni hafu garuu jaalallee kee hafuurra warri kiyya na duraa hafuu na wayya jettee warra isii filattee bilbila isii cufattee namaddii ciiftee bulte jechuudha gaafsan jechuudha. Ergasii ganama immoo gara magaalaa Dirra Dawaatitti yaalamuudhaaf yeroon achi deemu bari'ee jechuudha. Konkolaataa keessatti boochee na geggeessite haga mana yaalaa na geessite ergasii nan fayyee erga fayyeen booda immoo gara dalagaatti nan deebi'ee bilbila wal jijjiirree bilbila haadha ishii naa kennitee turte bilbila haadha ishiiti immoo argachuu hin dandeenye osuma walii bilbilu bilbilli na duraa bade ishii duraa bilbilli ani ishiidhaaf bilbilaa fi ture na duraa bade bilbila hiriyaa isii immoo waan hin beekneef hiriyaa shamarranii jechuudha bilbiluuf hin dandeenya wal arguu hin dandeenya hanga waggaa tokkoo fi gara baatii 3 jechuudha. Ergasii gaafii jaalalaa yeroon bilbilaan osoo bilbilli na duraan badin yeroo wal gaafachaa ture bakka jaalala keessa seentee isinillee jaalala keessa seentee anillee jaalala keessa seene ergasii bilbilee kee cufaa taanan isinillee
waan dura jirtuun beeku jaalallisii garuu ergaan achi deemee mootummaallee hayyama nan gaafadhee mootummaallee hayyama naa kennuu didee hayyama dhabnaan waggaa tokkoo fi baatii 3 itti jaalallisii bakka daran natti cimee bakka jiraachuun na dhibee deemsa kiyya gara isii godhee jechuudha. Itti maal argatte? Bakki nan irraa ka'e aanaa Bira'aanoo jedhamudha. Aanaan Bira'aanoo kun immoo magaalaa godina Baalee magaalaa Ginniirraa kiiloomeetira 340 naannoo kana hin ga'a. Achiin qaxxaamuree konkolaataa bakka ijoollee hiriyaa kootittuu himne cal jedhee manaa bahee uffata tokko qofan uffadhee manaa bahee sababa isiitiin jechuudha. Yeroo kana magaalaa Ginniir seenee achirraan naanna'ee yeroon ani magaalaa Roobee bakka jedhamu seenee achirraan yeroon ani naannoo gobbaa ga'u maallaqni ani qabadhee dhufellee na harkatti dhufe isii birayyuu ga'uu nan dadhabe. Bakka isheen jirtu eessa jettee deemta gami? Eessaa dhageesseerta? Jalqaba bakki nan itti ramadamu naannuma Sumaalee naannoo Gurra Dhaamolee bakka jedhamu Sumaalee jechuudha. Naannoo sanittiin ramadamanaan jettee turteeyyuu bakka dhaloota ishii natti himtee turteeyyuu bakki dhaloota ishii achuma godina Baalee aanaa Barbaree ganda Balee bakka jedhamtu turteeyyuu. Yeroo kana deemsa kee maallaqni illee na jalaa dhumee waan jiruuf warra konkolaatallee kadhadhee waan deemuu waan hin dandeenyeef of duuba deebuudhaaf immoo jaalalli ishii daran waan natti cimeef deemuun qaba jedheen murteessee keessa kiyyatti jechuudha. Suma daawwataa qal'ooti yaa suma fifata. Nama eegu'ee taliila tiyee suma jirta. Kulufee nufaa tamiima tiyee suma jirta. Maannaa wayyaa sumanaa wayyaa ati jaalatu ati jaalatu ergasii nan murteessee achi murteessee yoonan roobeen naanna'ee deeme karaan waan natti fagaatuuf karaallee waan hin beekneef magaalaa Gobbaa bulee ganama halkan sa'a 12tti ka'ee jechuudha. Roobni roobaa miti roobni uffatni nan uffadhe uffatuma tokko qofa tureeyyu ergasii uffata kana roobni narratti rukutaa roobni bakka na tortorsee qaama kiyya narratti bakka dhoqqee miti even caammayyuu jechuudha kophee jechuudha siliippariin qaba kan amma kunoo godhadhee jiru kana jechuudha. Isumaan manaa baate jechuudha. Isumaan manaa bahee yeroon bahu jechuudha. Ergasii tulluu guddaa tokkotu jira naannoo Oromiyaa kanarratti beekama. Tulluuwwan saannatee ka jedhaman jechuudha. Tulluu sanirraan achi bahee yeroon tulluu san wal qabataadha gaarreen Baalee jechuudha baay'inaan jechuudha. Yeroon gaara saannatee kanarraan keessa gadi bu'ee karaa gaggaafachaa karaa nu na yala badee karaa lukaan deemuun jalqabe isii bira gahuudhaaf jechuudha. Yeroo kana Gobbaa ka'ee bakka uummanni gabaa deemu karaatti nutti dhufanii sila mucammaa lukaan deema gaara gana gahunaan jecha namni karaa deemu yaasaa deeman yeroo kana jechuudha. Ani garuu kaayyoon kiyya isii bira gahu waan ta'eef. Gobbaarraan gamtaa kiiloomeetira meeqa ta'a tilmaamaan yoo yaaddu karaatti deemuuf taatu? Gobbaarraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 200 ta'a. Kiiloomeetira 200 ta'a. Ergasii gaara kanarra ol nan bahee gaara kanarra ol nan bahu bakka garaan illee nan beela'ee bakka namallee itti goree na nyaachisaa jedhee gaafachuun bakka hedduu tokko natti ulfaate bishaan qorraadha bishaan Baalee immoo jechuun naannoo gaara sanirratti baay'ee tokko diilallaadha bishaan san dhugeetuman ergasii gaarreen sanirraan gadi bu'ee namoota waliin deemu argadhee namoota fardaa fi gaangee yaabbatanii gaddeeman isaan duuka bu'ee ergasii qarshii 2 kiisii keessaa qabaayyuu ergasii muuzii ganda Barbaree bakka jedhamtu naannoo Barbaree sun yoo beekame bunaan beekamti naannoon sun argitanis ta'a dhageessanis ta'a naannoo san yoo ga'u qarshii 2 kiisiidha qabu sanii nan bitadhe muuzii firii 4 bitadhe isa nyaadhe ergasii ganda Harawa jedhamtu takka keessa qaxxaamuree gara magaalaa Haroo ga'uu hin dandeessanaan jedhanii magaalaa Haroo Dumaal jechuun naannoma Baaleeti jechuudha. Ergasii anuma sa'aatii 12tti ganama kanan ka'e guyyaa keessa yeroo sa'aatii 11 fi walakkaa magaalaa Haroorraa kiiloomeetira 8 yeroo naafu akka tasaa mootorsaayikilii wayii abboon dhaabe jedheen mootorsaayikilii wayii achitti naa dhaabee ergasii magaalaa Haroonan seene even magaalaa Haroo keessa yeroo seene bakka bultiyyuu na rakkisee mattaawaqaa nan qaba maallaqa kiisii keessaan qabu kaayyoon kiyya garuu isii bira ga'u waan ta'eef
ergasii akkuma godhe aboo na bulchaa jedhee nama bakka Oromoon waa walitti hin jabaanneef na bulchaa jedhee nama karadhinaan bulee ganama yoo bari'u tiraafika bira deemee na geggeessaa haga bakka balee bakka jedhamtuun jedheeni kaayyoon kiyya maalinni isiin akka lubbuudhaan jirtuuf hin jiraan warra isii biraa hubachuufan nan deema jedheen tureeyyuu ergasii tiraafikoon illee hanga naannoo balee san na geggeessanii yeroo ani balee san ga'u baleen sun dhiyoodha deemsa karaa yoo xiqqaate maallaqaan qarshii 10 deemanii bakka san deemee yoo nan gaafadhu manni akkanaa eessa jedhee yoo nan gaafadhu hin beeknu naan jedhanii ergasii keessuma gadi kutee lukaan deeme yeroon deemu yoo xiqqaate gara kiiloomeetira 100 wayin ta'a karaan ani deemee magaalattii san yoo nan achi kalaa'ee guyyaa 2 guutuu lunni kun koomeen kun irratti dhukkubee na quncee bakka irratti na dhukkubee yeroon ani magaalaa Jibrii bakka jedhamtu magaalaa aanaa gurraa dhaamolee jedhamti naannoo Oromiyaa jechuudha. Yeroo naannoo Oromiyaa aanaa gurraa dhaamolee san ga'u nama beekuun argadhe namni sun immoo akka tasaa na fuudhee kilee aboo kottoo sile eessaa dhufaa jirtaa naan jedhe. Akkamitti beekta nama san? Nama san duraan kutaa 9ffaa waliin baranne magaalaa Roobee yeroon baradhe jechuudha. Ergasii kootu naan jedhe nyaata maal kana na nyaachisee asirraa kiiloomeetira 8 deemta naan jedhe kiiloomeetira 7 jechuudha. Kiiloomeetira 7 deemta. Ishii bira ga'uudhaaf kiiloomeetira 7 deemta naan jedhe. Ani nyaanni naa liqinfamuu didee baqa haga isii argutti baqa jiraachuu waan natti cimee. Dhaggeeffataan kun bakka taa'erraa garam deema akkamittiinoo jaalalleessa kana bira ga'an argatamuun dhaba kan jedhuuf torban kutaa 2ffaan itti fufa jechuudha. Eeyyeen egaa itti fufa hin argatamu hin dhaba tarii lafa manni ga'ee sana jirti laata kan jedhuuf torbee kan qabannee dhiyaannu ta'a waan baay'ee nama ajaa'ibudha seenaansa egaa jaalalli kana mara nama godha beelooftee dheebottee nama jaallattu sana bira ga'uudhaaf dhamaatii ati taasiftu egaa sana keessa milkaa'uunis milkaa'uu dhiisuunis ni jira gatii guddaa kafalaatii jira. Namni bakka inni jaalalaaf kennu murteessaadha bakka namnumtee inni kaaniyyuu jaalalli ganaan nama ga'a jedhee jaalalaaf bakka akka kennu ni taasisa jedhee yaada dhaggeeffattoonni.